Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jedhan itti aansuudhaan oduu isaa akkanaa qabannee dhiyaannee jirra. Nu wajjin turaan immoo affeerraa kenna oduu wayitaawaa kan biyya keessattiif kan biyya alaa qabannee dhufnee jirra. Nu wajji tura. Dursinee hangafoota oduu isin dhageessifna. Hangafoota oduu keessaa kan jalqabaa oduu simbirtuudha. Oduu simbirtuu muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad obbo Lammaa Magarsaa qabamee dabarfamee akka kennamuuf biyya Xaaliyaanii gaafatus gaafin isaa kufaa tahee hafuun dhagahamee jira. Guutuu oduu kana qabadhee jira. Oduun itti aanu addunyaan Itoophiyaa tarree biyyoota lolaa fi waraanan miidhamanii fi burkutaanitti ramaddee jirti. Mootummaan badhaadhina Itoophiyaan badhaate jedhee kaleessuma osoo nutti himu har'ammoo addunyaan yoo kana nuun jettu maaltu maal ta'e. Kun immoo shakkii fi gaafilee hedduu kaasee jira. Ulfina moo salphina kan jedhu gaafii namoota hedduuti. Guutuu oduu kanallee qabadhee jira. Oduun itti aanu Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru itti fufee jira. Lola deemaa jiru kanaan waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota hedduutti loltoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhatuun yookaan haleellaa raawwachuun miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisaa akka jiruu fi akkasumas meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo argataa jiraachuu isaa beeksisee jira. Odeeffannoo kanallee hedduu qabannee jirra. Oduu biyya alaatiin Doonaald Tiraamp hojjettoota federaalaa hojii gadi dhiisuu barbaadan taanaan mindaa baatii 8 ni kaffallaaf jedhee jira. Oduun inni itti aanu lammiileen Itoophiyaa Suudaan jiraatan lola biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru gidduutti rakkataa jiraachuun isaanii beekamee jira. Oduu kanneenii fi kan biroo wajji guutuu oduu kan qabadhee si wajjin turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata nu wajjin tura. Oduu simbirtuu qabna. Oduun simbirtuu kenna obbo Lammaa Magarsaa qabamee akka gara biyyaa deebi'u muummichi ministeera Itoophiyaa gaafatee jira. Obbo Lammaa Magarsaa muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmediif nama galata guddaa ooledha. Akka muummicha ministeera Itoophiyaa ta'u nama gahee guddaa taphateedha. Nama carraa ofii dabarsee isaaf kennedha. Nama gargaarsa barbaachisaa ta'e isaaf taasisee turedha. Garuu muummichi ministeera Itoophiyaa kana hunda ta'ee fi erga aangoo irratti ol ba'een booda dugda itti galuudhaan kan silaa galata guddaa isaaf galchuu qabu kana cinatti dhiisuudhaan faallaa kanaa isa diininfatuuf isa dhabamsiisuu irratti xiyyeeffate. Akkuma yaades raawwate aangoo irraa kaase hidhaa dhaabbii jala galche aggaammii fi doorsisa garaagaraa irratti raawwate akka biyyaa ba'u taasise. Kana hunda garuu Lammaan cal'isaa fi obsaan dabarse hanga uummanni lubbuun jiraa jedhee yaadutti yaaddoo ummataa hanga ta'etti deemee ture. Amma garuu mootummaan Xaaliyaanii dabarsee akka mootummaa Itoophiyaatiif kennu mootummaan Itoophiyaa gaafatee jira. Waan nama ajaa'ibsiisudha. Yaaliin qabanii galchuu kun amma haa saaxilamu malee bubbulee jira jedhamee jira. Garuu ifa ba'uun isaa amma akka ta'es kallattii biraatiin dubbatamaa jira. Mootummaan Itoophiyaa mootummaan Xaaliyaanii obbo Lammaa Magarsaa dabarsee akka kennuuf gaafatus gaafiin isaa fudhatama dhabee jira. Mootummaan Xaaliyaanii gaafii kana kuffise.